amantuumi jaalannaan na hordoftanii mi subscribe gootanii jechuudha. Viidiyoo kana hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa dheeraadha. Keessattuu warri bultii keessa jirtanii fi warri bultii halaal ijaarachuuf karoora qabdan viidiyoo kana galaa jireenya keessanii isinii tahaa na dhaggeeffadhaa. Daqiiqaa dheeraadha waan ta'eef hifannaan na jalaa dabritaniif duratti viidiyoo gabaabaadhaan akka isin na dhaggeeffatan isin kadhachuu jira. Na dhaggeeffadhaa haasaa guyyaa irra oolerraa isin fayyada jedheetiniiti. Inshallah irraa fayyadamtan jedheetinii yaada. Ammallee liinkii anas jala jiru kaahu kana dhaqaa subscribe godhaa. Addaallu calaa khayri kafaacilihi nama khayrii dalagu takka bira dhaabbachuun anaafis isiniifis aakhiraatenaafis waan guddaadha waan ta'eef viidiyoo kana immoo nati isin affeere namni lu'lu'aan waan khayrii dalaydi jettanii yaaddan kulliin keessanuu dhaggeeffadhaa. Keessaa warri bultii keessa jirtan itti dhiyaadhaa itti aanee dhufu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Tanimi nambira manni kiyanii dukkanaa biraa biroo waan AI waan artificial intelligence da. Daa'iman hedduun irraa taphatu waan kan irraa gammadu. Namni hedduun ittiin taphata. Even tiktaakaroonni kennallee hedduun isaanii ittiin dalagaa jiran. Gen wanni kun alaabaan wanni kana laal. Ayaachuu alaabaa kana deemaati sarchi godhaan argitanii. Alaabaan guutumaan guututti alaabaa ummata baalageeti. Ummata akka addunyaatti baalagee ummata luuxiiti. Alaabaa ummata luuxiiti. Alaabaan kun sorry. Alaabaan ijoolleen tun ittiin taphattu biraabiroon alaabaan isii suni alaabaa ummata luux. Ummanni luux seenaa ummata luux immoo isiniin himu isinii galee ummata addunyaa tardachiin ittiin cituu didde. So alaabaa isaaniiti ijoollee afaan amaariffaatiin ta'e jedhameetiniin dalagamee akkaawuntiin sun achuu walumaa galatti baandiraan duubarraan isaan mul'isan qasta daammanaa fakkaata. Baddeessa yaa Maariyaam manaamini isaan jedhan tokko qasta daammanaa baddeessa samirra akkanatti bifa baay'ee qabaatu san qabaata yeroo baay'ee jechuudha. So kanaaf ilmi namaa addunyaa tanarratti wanni inni jiraatuuf wanni guddaan ilmaan ofii tiksuudhaaf. Wanni guddaan namni addunyaa tanarra jiraatu ammas wanti fedhii ilma namaa tana keessaa hin guutamne yoo jiraate dheebuu ilmeeti. Namni tokko waan fedhe addunyaa tanarratti khayru haadhihi addunyaa wamaa fiihaa osoo kennitee fi Muhammad narraa kaasi alaabaa kan narraa kaasi billaahi alayka narraa kaasi mana narraa gubaati. Muhammad narraa kaasi akka narratti laxxafne alaabaa mana naachuunoo. Adeellam akkaawuntii cufsiisuu miti jechuudha. Lammata kan akkaawuntiin bananne na godha beeka. Narratti gadi dhiisin alaabaa san baallaa. Malee indee asubulli na yaada malee. Xuru adeellam narratti gadi dhiisin alaabaa isaanii. Miknaatiin translationidhaan na jala seenanii ilaaluu danda'an sii galee yaanne xuru adeellam. Isaan wanni isaan barbaadan guddaan nu osoo hin ta'in ilmaan teena kontirool gochuudhaaf. Waa'ee kana warri biyyaan ala jiran ilmaan isaanii irratti akka mirga hin qabnee fi hangam takka ilmaan isaanii attaaka akka tahaa jira warri beeku ni beeka. Warri biyya keessaa garuu kallattii itti nu argatan hin qaban. Kallattii itti nu argatan maaliif alhamdulillah rabbil alamin seerri Itoophiyaa ifaan ifatti beeksisaa fi akkasumallee wantoota gara sanitti nama geessu warroota dalagan hundayyuu osoo seeraan ka himannu taateeti jechuu hiisisuun ni danda'ama. Akka seera Itoophiyaatti seera bara 1994 tumame irratti keeyyata mataa isaa dandaheen even amma alhamdulillah Itoophiyaa keessatti dhiirri lama algaa takka buluu hin dandeettu dubartiin lamallee algaa takka buluu hin dandeettu. Waan kana garuu sirrii miti maal jechuu dandeettan. Haraamarra haraama wayya gidee takka takka haraamarra haraama wayya haraama tokko tokkorra haraama tokko tokko wayya sii galee haraamni lachuu haraama ta'ee osoo jiru tokkorra tokko wayya ka jedhamu jira. Haraama yeroo maasiyaan isaa gartee xiqqoo faataa sii kennituu fi haraama dachiin ittiin sii cituun isaa jarjartu jira waldaa basni galee dhiiraa fi durbi maaliif san keessa seenuu fedheetii miti. Walumaa galatti akka seera Itoophiyaatti wanti kuni dhoorgamaadha.
sinigalee eega dhorgamaa ta'etti immoo bakka geenneef bakka dhayinetti waan kana dura dhaabbachuu danda'uu qabna. Wanti kuni waan rabbi biraallee kiskiizii qabu miti sigalee waan dachiin tun ittiin cituu dandeettudha. Bataam kabbaad maasiyaan tun jechuudha. Wanni yeroo baay'ee uummata feeministiidha ani jedhee mirga dubartootaatiif falmadha jedhu dura dhaabbadhuuf ni kijibda waan jedhuuf background dura isaanii feeministii duubaa warri jiru waan kana dhibbatti jechuudha. Maaliif akkana jettee naan jedha feeministii duubaan ummata gartee dachiin cituu ni jirte ummata luuxxu jira wayita dubbadhu ani dhiira ta'ee namni haadha manaa isaatti hin buune hin jiru. Dubartii taatee namni abbaa manaa isaatti hin buune hin jiru. Anaasihii miti rasuula sallallahu alaihi wasallam ergamaa khaaliqa dubartiin aarsitee manarraa baaftee jirti. Dubartiin aarsitee daa'ima irratti haramtee jirti bar. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك جدي ربي قرآنك يشتين دفني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قرير برتوته تديك ما تشوف وربي حلال سيقول ما حرم وفرد حرم سيسي دوبرتين نبي أرسيته إيرا الدنيا تنرى جرتون أرسيتو تولشتي أرسيتي أنا مرتنو دوبرتوني مرتنو إيرلين أكسوم nama kabalu jira namatti bu'u jira nama dhahutu jira akkuma jaalalli jiru jibbaan jira halkanii fi guyyaa wal qixa isinii galee wal dandeennee haa deemnuu jecha jedhurra dubartii waa maran dandeettii gara jedhutti gaafa dhufnee jenne waan mara wanni nu dandeenye hedduu jira waan maran dandeetta gaafa isin jenne I can do everything jettee ufumaa keetii waan gochuun dandeenye ofirratti itti gaafatamummaa fudhatta. Mind you fakkeenyaaf ati ilmee qabda ilmee ta'e andalaaqaitee jiraachisuu dandeetta. Garuu abbaan ilmee sanii kasii bira hin jiraanne yookiin abbaa ilmee sanii daa'imni sun kan beekne taate xarashoo nyaachaa abbaa jecha jedhu jechaa guddachuutu sammuu isaatiif gaariidha. Fooqirra galchiteetiniini abbaa nama jedhu mucaan sun yookiin intalti sun dhabuurra. Mind you waan gizee takka maallaqaan bakka hin buune jira. Waan gizee takka gartee luxury lifeidhaan bakka bu'uu hin dandeenye jira. Ati filattee yoo kafuu heerumte fuute taate ilmeen jidduu teetii dhufte sun filatteen dhalanne si galee osoo filataman ta'ellee hin filatan ture. Nama filannaa isaatiin ala ufii keetii sababa taatee rabbii gadi fidde takka immoo dararuun hin barbaachisu addunyaa kanarratti. So dubartoonni ilmee adda guddisuu hin dandahanii mootummaan irratti haa gargaaru ufiyyoo haa guddisanii whatever waan fedhan gochuuf hin dandahan. Gin sammuu daa'immaniitiif wanni sun miidhaa qaba. Maayindii daa'immanii irratti effektii guddaa qaba. Namni tokko waan jaarsa fa'a miidhusee egaa adda bahan ilmee ufii abbaarraa kuta. Wanni sun baay'ee khatara guddaadha. Rabbi biratti itti gaafatamta ilmee teellee ofii keetii galaafachaa jirta. Dhibbatti sammuu daa'ima sanirratti affektii dhufu scientifically study yoo kagootu taate wabillahi al-azim osoo bakka luxury miti taate marsirra daa'imman san ka jiraachisu taateeti jecha abbaa yookiin jecha haadha jedhu san bakka buusuuf hin dandeettu. Tola abbaa namaarra badaa abbaa ofii wayya. An kanaafi feministiin ayasfalligim wannan jedhuuf kanaaf. Maaliif akkuma islaamummaan jettuttiyyu mirgi akka islaamummaa keessatti dubartootaaf eeggame bakka biraatti hin eeggamne. Hin eeggamne dur mirga keenya dhiironni nu sarbuuni islaamummaan nu waqasiisu. Suni rakkina dhiirotaati. Isinii galee suni rakkina dhiirotaati. Dubartiin jalqaba uumama isirraa hikmaa qabdi si galee. Uumama akkaataa nu dhufne is a full of education, full of knowledge si galee. Inna fi dhalika laayaati laqawmi yatafakkaruun warroota xiinxalaniif gorsa guddatu jira. Uumama kee rabbiin aadamiin biyyarraa uumee qamashee ruuxa itti afuufee akkasaalika akkas jedhama. Miti garuu dubartii hoo maaliif awwalumaa rabbiin dhiira uumee filaa akka fakkaatu anaasitti illee hormaata anka tole bar dubartii ture. Garuu rabbiin maaliif dhiira uumee eegasii dubartii uume. Immoo maaliif akka aadam addummaan itti dhagahame hoo maanutti hime rabbiin.
gammachuu guutuu qaba ture. Kanaaf asiimi jiruu tanarratti miti jannata keessatti dhiiraa fi durba kana rabbiin walirratti godhe. Doonii Nabi Nuux alayhi salaatu salaam warroota gosa 83 maal irra fe'aman keessa murna nama lama wantoota achirra fe'aman keessa martinuu dhiiraaf dhalaa ta'eetiin fe'ame. So kanaaf wal malee jiraachuu hin dandeettu si galee waan atiin modify gochuu dandeettutu jira, waan ati modify gochuu hin dandeenye jira. Waan ati modify gochuu dandeettu ka rabbiin lafa kaa'e san modify godhu. Waan modify gochuu hin dandeenye immoo akkasumatti fudhatta. Waan akkasii fudhachuun dirqamaatu jira. Yookiin immoo nama biraatii miti deebitee lubbuu tee galaafachuu dandeetta. Osoo luxury lifeidhaaf fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti nuti waan nyaannu yoo dhabne mana keessa jiraannu yoo dhabne mootummaan support nu godhu dhuunfatti. Aluma galla godaanaa tadaadaarii taana bakka there is a lot of money struggle biyya teenya keessatti si galee waan yoo dhukkubsatte manni yaalaa dhuunfaan yookiin rakkataan itti biyya teenya rabbi rakkina keessa habaas itti dhaynee yaalamnu hin jiru. Manni nu gartee mootummaan sheltarrii nu ijaaree keessa galu hin jiru. Laakiin immoo persantiidhaan namoonni of ajjeesan Itoophiyaa keessa hin jiran. Ofii isaaniitiin namni of qaalu ufuudhu hin jiru. Godaanaa tadaadaarii yoo ati of ajjeese makiinaa yoo arge jalaa gora Itoophiyaa keessa. Maraattuu makiinaa jalaa gora makiinaa jalatti. Gin akka addunyaatti Ameerikaadha sadarkaa tokkoffaarratti namni ofiin of ajjeesu. Ofii isaatii ufuudhee Kaanaadaan akkasuma Yuuroop marsinuu cinqatiidhaan namni sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaarra jiru biyyoota guddatanidha. Amma biyyoota guddatan keessatti godaanaa tadaadaarii carraan ati godaanaa tadaadaarii ta'uu baay'ee gadi bu'aadha. Maaliif government will support you, support si godhan. Si galee harkarraa gara afaanii jiraachuu hin dandeetta. Laakiin garuu namni abbaa qabeenyaa hedduudha kan of ajjeesu. Muuziqaa warra baasu hedduudha. Dubartoota hedduudha. Guyyaarraa giddu galeessaan daqiiqaa keessatti namatu of ajjeesa biyyoota guddatan kana keessatti. Giddu galeessaan sa'aatii tokko keessa nama 2 hanga 3 ofii isaatti of ajjeesa. Sa'aatii keessatti guyyaa keessatti hin jechaan jiru. If luxury life can survive you, why they destroy their life by themselves? Sigalee eegan guddini jireenyi namni garagaraa waan garagaraa si godhan eega supportiin kun jireenya kee survive ka gochuu danda'u ta'e maaliif of ajjeesan? Maaliif stressni mataa isaanii koru? Nama rabbi rahmata godheef malee persantii 99 stressan sammuun isaanii hin dalagu. Maaliif isiniif fakkaata? Tokkoffaa isaan rabbi dhiisee rabbillee isaan dhiisee jira takka. Duniyaan immoo madda gammachuuti illee miti. Duniyaa Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jedhe? Osoo kaafiraaf silaa kubbaayyaa takka liqimsaa takkan kennamu. Osoo duniyaan bookee kan madaaltu taatee jedhe. Maaliin akkana taa'e waan baay'inaan jechuu dandeessa. Laakiin garuu isaan seera rabbii cabsan. Akkaataa rabbi ittiin jiraadhaa jedhee life cycle rabbiin addunyaa tanarra kaa'ee itti dabran. Gaafa isaan life cycle san destroy godhan rabbiin jireenya isaanii destroy godhe. Deebi'anii ofii isaaniitti xalaata ta'u, ofii isaaniitti diina ta'u, jiraachuun hiika isaaniif dhaba. Fakkeenyaaf ilma waggaa 5 ummata musliimaarraa limaada khalaqahu Allah yookiin rabbiin maaliif si uume yoo jette deebii guutuu siif kenna. Ilmi waggaa meeqa? Waggaa 5. Laakiin biyyoota gurguddatan kana keessa yoo deemte immoo Albert Einstein beekaa addunyaa kanaati. Albert Einstein nama Albert Einstein jedhamu saayintistii Albert Einstein jedhamu yoo beeytan kataatu taate fiiziksii ingiliffa keemistirii irratti sirriitti beekamaadha namni kun. Laakiin garuu inni maal jedhe beeyta osoon carraa kana uume argachuu argadhe osoo carraa nama na uume walii galuu argadheeti. Wal argu argadhe maaliif akkana uume gaafadhaa jedhe. Kanaafi ilmi jechuun qaala Allahu qaala rasuuluhu jedhama. Galee sadarkaa ilmiin taate nama ilmii diin qara'etu beeka waan beekumsi addunyaa ta'e. Wal madaalchisuu ka danda'u dammoo nama lachuu qara'e. Namni lachuu arge maal qaraanallee miti ma argine namni lachuu arge kamtu kamii wal madaalchisa. So kanaafi daa'imman teessan viidiyoo isaan laalan waan isaan godhan maal akka isaan ta'an maal akka isaan gochaa jiran you must to control them control gochuu danda'u qabdan. Ijoollee yeroo ammaa social media irraa dhoorguun ijoollee balleessuudha. Nin haasaa garuu oltinaadha.
Just yoo si dabbare deemi si galee sagantaa qabadhee dhufeenis. Ijoollee sooshaal miidiyaa wayita isaan fayyadaman maal akka isaan fayyadaman kontirool godhaa. Kontirool godhaa. Garuu sooshaal miidiyaa irraa ijoolleen dhoorginaa. Maaliif lulaa sooshaal miidiyaa irraa ijoollee kontirool hin godhinaa jettaa naan jedha. Akka cabanitti okkolanii jette Oromoon. Oromummaa jette ogummaa akka cabanitti okkolanii jette. Akka yeroo keessa jirrutti wantoota maraa kontirool gootee bira tarta. Ilma kee garaa kee keessa guddistee garaa kee keessatti balleessitee garaa kee keessatti hin heerumsiiftuun fuusistu. Addunyaatti gadi ba'uun isaan ol waan ta'e yeroo takka jechuudha. Bakka barumsaaf ijoollee wal gahaa, qaraatiif ijoollee wal gahaa, waan garagaraatiif ijoollee wal gahaa. Mucaa guyyaa tokko sooshaal miidiyaa argee hin beeyne ijoolleen intala paantiin sirbitu viidiyoo itti argisiisti mana barumsaatti. Mucaan kun wanni sirrii jedhee inni yeroo jalqabaatiif sooshaal miidiyaa irratti arge intala qullaa isii sirbitu. Duuba sammuun ilma namaa keessaa sammuun daa'imaatu waraqaadha. Si galee hideen shookdii san godhu daa'imni yooni raacha itti kennite ni hodhaa bara. Daa'imni waggaa lamaa waggaa takkaaf sanaa gadi raacha yoo ati itti kennite wallaahi ni hodha raacha. Yoo bofa argeen taphataan hin beekan kamtu kamiin beekan si galee. So sunilleen sadarkaa umriin isaanii achi jiru irratti homa namni biraa isaan barsiisuttu isaanitti reakshinii hiriyyaan isaa isa argisiistutu isaaf beekumsa si galee. Yoo ijoolleen mana barnootatti inni ergesuuni qullaa nama sirbuun ka kolfan ta'e innillee sanumatu waan isaa gammachuuti. Sanumaan kolfa duuba. Hin ajjeefta malee dhoorguu hin dandeettu ilma kana eeganii san arge booda. In atti jilu. Mikniyyaatuun bakka sammuun isaa waan san qabateera. Duuba akkam goota? Liinkiilee kana laal. Seenaa Rasuula sallallahu alaihi wasallam. Qura'aana. Qissaalee garagaraa. TVlee garagaraa. Chaanaalota musliimaa garagaraa. Akka isaan kontirool godhan. Ammalleen wanti akkanaa kun just openii ta'uu qabdan isiniif ijoolleen keessan. Namni yeroo ammaa namaan jettan haadhaa fi abbaan jechuudha. Ijoollee durbaa keessaa intala guyyaa takka abbaan si jaaladhan jenne goromsaan balbalatti eegee lubbuutiyya jedhaan lubbuu keessaa ba'a ijoollee duuba. Mikniyyaatuun ati akkas jetteen hin beektu qaba. Hin beekaa bar ilmaan teessaniif akka onnee dhahattan hin beeyna. Garuu yeroo nuti itti jiru yeroo haasahaan ilmaan ufii qalbii hidhan manatti. Malee yeroo akka duraan haxumaan mana keessa yeroo wal ari'an sun dabreera. Yeroo daa'imman ol kabalanii gadi kabalanii kontirool godhan sun dabreera. Amma akka itti cabanii okkolan jette akka yeroo keessa jirru kanatti ijoollee teessan to'achuu dandeettan. Malee akki duraan ayyoon haxumaan maaliin anamma nama tuumamaa guddateerraa daa'imummarraa abbaan kiyya nama tuumuu miti. Haati tiyya garuu a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim. Ammallee yoo aadadhu jechuudha yaan qaxaqqaxanyaal bakka nama ulee natti ol fuudhu hin sodaadhaan amma yoo namni ulee ol fuudhaan namarraallee achi hin fiigu sanuu itti achi fiiga si galee. Waan na fayyade qaba akkasiin na tumuun ayyaa waan na miidhallee qaba ammoo sini galee waan na fayyades qaba waan na miidhes qaba yeroo sanitti gen almost waggaa 10 dura waggaa 8 dura waggaa 7 dura yaadadha yuunivarsiitii osoo seeniin kutaa 12 waggaa 5 irraa jechuudha kutaa 12 itti baradhu tumameera sanuu uleedhaan harka duubatti hidhamee tumameera hin beekaa haxumaa mana keessatti ayyaan jechuudha. Alhamdulillah rabbiin umrii si adeeressu. Yeroo sanitti genan bakka booheetiin bira dabre. Haa ta'uti wanni inni na fayyade ammarratti hin jira. Zeeta kita badiin ala paanish nama godhamaatiin sokkee daa'ima ammaa gen yoo ati intuma jette bahee alatti hafuu danda'a. Nama bi'iirii siin bituun argitu yeroo ammaa namni sigaaraa sii bitu garuu a lot of money people maaliif akka ta'e hin beeku Itoophiyaa keessatti. Maaliif akka ta'e hin beeku namni shaayii sii bitu hin jiru namni khamrii sii bitu garuu kumaa kitil namni caatii sii bitu hin jira namni misaa sii bitu garuu hin jiru biyya teenya keessa. Garuu waan kana xiinxallitanii jirtanii ilmi tokko gadi bahee caatiin dhabu gadi bahee sigaaraan dhabu garuu nyaata hin argatu. እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ ነው ያለነው። duuba waan tokko eegan test namni tokko godhe booda control gochuun በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ keessaahu ani osoo mootummaan akka mootummatti irratti dalage
wantoota aadaa safuu duudhaa biyya keenyaa waliin hin deemne hedduu isa baay'ikattalu lijochu. Seenaa takka miidiyaa kanarratti hin dhaga'e. Mucaa daa'ima waggaa 20 akkas. Wanni inni haasa'u hedduu sirifachiisa. Anamma afaan kiyyatti haasa'u natti ulfaata si galee. Jaaladheetii miti bakka jasta daa'imummaa kiyyarraa wanni kun sammuu keessatti natti taheera, natti seef taheera. Soo kanaafi akkamii akka keessaa bahu naa godhaa. Na gorsaa sin jedha si barreesse. Nuti warra miidiyaa kanarra jiru gaafii hedduu keessaan nama gaafatama. Waan akkana akkam godha waan ati afaan keetitti haasa'uu hin dandeenye hedduu namni dhufee keessan si gaafata. Kun immoo dhaloonni faalamuu argisiisa si galee. Kun nootii akka ati taatee jirti. Yeroo ammaa kana nuti globalizationii keessa jira. Globalizationii keessaa dubartoonni waan dubbattan, waan dubbistan future keessan irratti baqqaasti focus on your future si galee boru maal tahaa dhaloonni narraa bahu maal tahaa addunyaa jijjiiruu ka danda'u namoota muraasa addunyaa jijjiiruu danda'an sanirraa immoo yoo takka nam tokko damee wayii kan qabanne taate faandoo gadi guura diqaalaan dachii tanarra guura diqaalaan kabaja haadhaan beeku kabaja abbaan beeku kabaja gosaan beeku asirraa akka isin argitan kanatti afaan dhiisee gara biraatiin haasa'aa jechuudha. Amantaa keessan baradhaa waan gootan laalaa boru daa'ima kiyya akkamii guddisaa har'a yoo mana teettee waa'ee akkamitti ilmaan kee akka qabachuu dandeettu yoo kan beeyne taate borulleen ati homaa fi ilma keetitti illee jaarsi kee darasaa soquun dhaqqaba meena hima jaartii fi ilmatti illee darasaa soquun in ulfaata darasaa xiqqeessuu barbaadeeti miti baay'ee sheeka soquu ayya nama jaartii qaraasisuu fi nama ilmee qaraasisullee bakka takkatti soquun waan hin fakkaanne si galee ammallee shayini akkamitti dhiirsa niitii namaa qaraasise kabbaad no gizee bakka jechuun maayihoon nagar no osoo akka shari'aatti uzriidha malee uzriin kamaali shaaza uzrii yeroo ammaa kana keessatti uzrii dhiirarraa fiddee si qaraasistu ati hin qabdaa dhugaa hin qabnu baay'ee kijiba yoo taateen alatti yoo anumaa warra kitaaba gurguddaa mana qara'uun taate alatti uzriin dhiirarraa nama qaraasistu yeroo ammaa kana hin jiru sigalee uzriin sagalee dhiiraatiin wal qaraasisanii firraa qara'anii fi addatti maalii godhanii silkii maali sun ofiin taphachuudha sinii galee soo kanaafi waan dalaydanii ያዳ በቃ ሰው ናቸው አይደለ ነገ ምን ሆናለሁ ነገ እነዚህ ልጆች ምን ይሆናሉ ማን ነው ሚተካን ስንቴሙ ወላሂ ኦሶኒ ዱበርቶታ to tell the truth ዋና አርጌሚ ኦሶን ሄሩምተኒ ilmee takka daltanii warri bultii keessan jirre jechuudha naaqabaddaa wanta osoo bultii ilmee takka gartanii wallahi wa billahi you will regret all of your past time life waan dabarsite takkarraa teettee akkatti quba kan of nyaatte eebade osoo qara'e eebade osoo baradhe osoo heerumuu baadhe ilmee harkaa qabda akkamii akka guddisuun beeytu maal akka qaraasistuun beeytu imbeeku'an gaafadhaa warra bultii keessa jiru jechuudha bareedduu akka feetee maan taaneeti istaayilishii akka feetee maan taane moodeelistii maan taane wanti kokkee tanas si qabatu ilmee takka dhalte taanaan ilmee tiyya akkamii guddisaadha fittuun mul'atu atuu maal akka taate ni wallaahi sun onnee rabbiin haadha keessa kaa'eedha. onnee rabbiin haadha dubartii haadha jedhamte keessa kaa'eedha. duuba ይሄ ጊዜያዊ ለሆነ ነገር ዋን በቃ ዴራ ፊ በልአተ ኢተከ why you destroy your future life ጅሬን ከሰን ኢሰ ዱራዳ ማሊፍ በለሲታ ማነ ከሰኒቲ ኢረጫላ ነማ ዳኢማን ቦቱ ስልኪቲ ከኒታ ኢሲን ቂጣ ጃርሳ ዳሁፊ ሰሙ ዳኢማ በለሲታ ጅሬን ፊውቸሪ ኢሳኒ ወጋ ሜቀቲ ቢውልድ ታው እንደንደነ ዳኢሙማ ኢሳኒ በለሰ ወኒ ኢሲን ደላይደን ቂጣ በር ምንም የተለየ ነገር አይደለም by the way abba mana beelaw የዳኢም ሰሙን ዳኢማ ዲስትሮይ ታውራይቹ ኢሊ ኢሳኒ ጀጀባ ሚቲ ሰሙን ኢሳኒ ዋፉዱ እንደንደው ዋን ዳኢሙማቲ ቤኩ ቀበን ሂምቤካን
waan wayita maanguddoon hin beeyne beeyti ijoolleen amma waan ani hin beeyne beeyti daa'imniti waan isiin beekuu qabdu immoo hin beeytu akkami akka poopporra ta'an daa'iman beeynetu akkami akka eegee darban beeka yeroo amma በጣም የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው ፖፖ መውዳኒራ akkami akka ta'an hin beeytu daa'imni laakiin akkami akka eegee darban immoo sirriitti beeyti waay maaliif akkas ta'e kun so ይሄንን ነገር ልታስቡበት ወንድ ኩንዳሎታ kutaa firee onneeteetiiti sii galee waan hin beeyne takka dammoo ati ittiin fiddu yoon awwala hin baratiin uf bocuu dhiisaa billaahi alayhi qodaan qabne ganaaf fudhachuu dhiisaa jaarsi fuularra hin jiru just bakka leftiit waan si ilaallatu hedduu jira baradhaa googiliin hin jira intin balu biraa taamraallesh ምናምን ትላለች ከጀሉ ሁኖ ባንዲራ ከነራ Senegalee bandiraan kalariileen isaan bareechisaniitiin qaajjibbuu ittiin dalaganii ijoollee teena sirbisiisa jiran kan sigala akkaawuntiin kiyya kun yoo gubate ingidihi alhamdulillah rabbil alamin furadha haa gubatu ችግር የለውም ሪፖርት godhamaara waan ta'eef biraa biroo taamraallechi biraa biroo maal bareedita ofiitiifuu abba coggaarra irraa dhufti waanuma dhufe hunda harka dhahuu tireendii gootanii ijoolleedha dalaguu waan garagaraa gochuurra mind yourself please bakka waan dhaloota diiguu danda'u tokko hin fidina kun ummata luut ka isaaniitiifuu dachiin isaanii guyyarraa ittiin cittu guyyarraa ibiddi ka'u guyyarraa gartee namni ofii wal ajjeesu makiinaa seentara gubbaarratti baasii gubbaan Itoophiyaatti hin ta'in caqacaqanii nama ajjeesu jiranii Ameerikaa keessaa bardeen gad intala waggaa 23 seentara baasii ummataa gubbaarratti cafacafee biraa deeme miseerri ashaa yaasee Itoophiyaan bichaa miti bakki namni itti du'u addunyaa keessatti illee galaafatamaa maa jira du'aatuma jira daa'ima xiqqishuu wallahi intala waggaa 23 Ukraine achi dhufte so biyyi teenna akkanaarra biyya jirtu keessatti ilmaan teessan survive godha bar ilma haati akka tiyyaa dhalte mucaan Khalid Bashir 590 takka fide haadhuma akka tiyyaa dhale haati sunilleen haadha dhaloota akkanaa akka Dr. Zakir Naik haadha dhalee bar bakka ብዙ wanni hedduu nurraa barbaadan itti gaafatamummaa hedduutu dubartoota irra jira dhiirri hanga dubartiin humna qabdu hin qabu wallaahi yoon irra dalaydan daa'ima fakkeenyaaf akkanatti kolfisiistaami jettee kolfisiista bismillahir rahmanir rahim yoo ati jettu wabillahi alazim akka isiin kolfitu gochuu dandeettaati if you have the power to do this one tigale sacrifice fedha ani rabbiin warabbil kaaba daa'ima qur'aana itti qara'anii kolfitee taphattuun beekan jireenya kiyya keessatti waggaa takkayyuu geenne qur'aana itti qur'aana sirrii kolfitii taphatti sii galee bakka yesu'a maaznaanya daa'imni dhalate sun wanni isiin ittiin gammaddu sammuun isii ittiin refresh ta'u maal qur'aana gochuu ka danda'u eenyu haadha yoo maal taate yoo ofiisiitii qaraate yoo ofiisiitiin qara'in hoo biraa biroo taamraallesh ka jedhu baandiraa akkanaa kana harka keettee daa'imni kanaan akkana godhatti isiin hoo waxii baxabaxi kushiinaadha achi as deebi'ee hoo maali hin jiru ani badee eegawaa badan hin dhaqqabna obboleeyyan kiyya amaanaadha baay'ee ilmaan amaanaadha nurratti amaanaa rabbiin addunyaa kanarratti nurra kaa'eerraa ilmeen na arrabsiteen dura ilmaan ammaa nama arrabsuu miti kagadi fuutee takkaan abbaan tumin inuma rabbiin onnee isaaniitti waa darbee jira akka nuti isaan gooneef jechuudha diina meeqa miidiyaan diina ala yoo bahan diinatti gadi bahan mana yoo jiraatan diina manni barnootaa wanni isaan baratan maal barsiistee maal qaraastee mana barnootaa waraqaa adii fuuteeti mana barumsaa geessita waan barbaadan barreessanii itti sii fidan sanirraa dubbista just jaalattee tumamtee maana tumteen eessa jira sii jiru so kanaaf nuti banne nuti deemne yeroon keenya dhumate nama nu duuba dhufuuf garuu billaahi aleek dargaggummallee yoo ta'e kama isin jirutu nutti jira nullee ijoollummallee yoo ta'e ijoollomneetu akkanuma bira dar yoo yeroollee taate intara yeroon kun bakka waan jireenya keessan keessatti regret sun godhu attisru bakka ndalagina regret waan jireenya keessan keessatti isin godhu attaa dirgu kukkuulattee dhidhiqatteetiin viidiyoodhaan bakka mara dhaabbachuu dura osoo wanni ati kukkuulatteef sun sakrii jechuun fakkeenyaaf dhidhiqattee maal jennee yoo ta'u dhigadde maal jaarsuma heerumuuf himi yoo heerumte maal akka gootu yoon beekin boruma gadi baataatiin har'a ol seenta bor gadi baata that's it
yeroo ammaa kana bultii namaan diigamti saniif qajimaan ol dhaabateetiin kararraa fuudha innillee kararraa laala ol seena akka ol seenan san hin jirtu ol utaaluun hin jirtu dhidhiqachuun hin jirtu gadi fiigadu. Maaliif uffata wayita jijjiiratu manni isaa marti uffata qomxaa jinnii jaangaa kanaateera iskarbii manni kun guutu isiin garuu bilillee fakkaatti. Torbe takka booda jaarsatti in dabalamti wanni barattee naman dhiiftu isiin akkasumatti asirra karrayti inni ka fuudheef bilillee bira isiillee akka awwalaa sun isaan taatu isiin innillee ka fuudhe ka bira lachunuu caammaa wal darbachuun bultiin namaa diigamuun ayyootii badee du'een ajjeeseen akkam godharee garami horateen illee haasirrooftu bat godha batattiisa sii galee mana keessa ol batattiisi gadi batattiisi tare parsantii 90 yeroo ammaa kana ni hiika fuudhi. Ana hammeenyaa fi miti baay'ee jecha takka yoo ta'an dubbadhu akkanatti naar hammeenyaa fi miti እንድትስተካከሉ ስለምፈልግ ነው። ዳሎት የጅጅሩ ደንደ ነመ tokko lama fakkeenyaaf anilleen haadha akkatiyyaa nama shayyoo argan makiina sigilee ummata muslimaatiif waan guddaa gochuu dandeenya. Dubartoota diin keessaan baradha irra deddeebi'ee learn your diin barumsa baradhaa isin jechaan jiru diin baradhaa. Yoo istaayilaallee taate yoo irratti illee nama gorsuu taate yuunivarsiitii namni argullee argine برنوت يونيفرسيتي اللي وانت يرجعني برن اللي بفهم اللي الحمد لله رب العالمين بردون كي ينامين حتى وجروني دبرتوتا فايدة قداك أبجدي أنا يا دو صدرك عمري أما رجرو كان رد دين وفيك أراو أما تسس أثبتنا غير دينه بقى ونيت التنسين وفني برتشون كي إفاجون كي التنسين وفني برنوت أمانتاتي نمني just وان باي جرابر يو جنابا كتيركتم بين يو هيديا كتيركت በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እኮ ዮ ጀናዛ ከትሪቃን በእኝ ዮ ነመ ሲብራ ገገበ ገሮም ተከከ ፈንቱም በእኝ ጅሬ ሂካናት ጅሬነ ከነከ ሲጅራቱፍ ማሊፍ እስቲ ነገር ፈከኛ ረቢ ሲቲን እርጊኒ አጀል ሂመቴን ዱፉ ኢልሜን ተዮ ሰርከት ዱት ዮ ከፈንቴ ዲጤ አዋለቹ እንደንደኢን አቲ ኢልሜቴ ነምኒ ሲዲቃ አላ ዱፌ ያዲ እንደዚህ ማሰብ ነበር አለባችሁ ዮ ዲንገት አባ መናከ ሲብረት ዱ አከሙካት አከና አፋን በነቲን ሲብረት ጎጎ ያዳዱ yoo ati akkatti janaazaa dhiqan akkatti keefanan beekuudha qabdan uffata janaazaa dhiiraa meeqa ka dubartii meeqa akkam godhan akkamiin dhiqan ihennan giddeetaa no yoo kanan beekin ishaa daawwan ati jiraattuuf addunyaa kanarratti shidiin ati nama biraatiif keette ulamaa af lafa keettu kuni kamiinni gaafii yeroo maraa yaasasibanyal isinii galee guyyaa maraa mee dubartii reeffa dhiitu fidaa nama reeffa dhiqu jira zoonii kudha tokko zoonii kudha jaatti dubartii reeffa dhiitu wanni jedhan iyyaafatan ati maal taate reeffa dhiquu dadhabda ati maal taate reeffa mana keetitti nama si biraa soqan maali ati dubartii ati sirraan malu yoo diingata fakkeenyaaf shartii qaba janaazaan akka itti dhiqan shartii qaba fakkeenyaaf anam ebeluuna haadhiitu jedhee yookaan dhaamadhu ta'e kitaabaan qara'e keessatti nama isiin dhaamatte namni jalqaba isii dhiquu danda'u janaaza nama isiin dhaamatte wasiyya taha ebeluuna haadhiiqu yoo jette isii fakkeenyaaf obboleettiin ta'e tarabbiif jecha si jaallatu takka reeffa kiyya isiin haadhiitu jettee yoo sitti himattee dhaamattee tarte ati yoo hin beekin ganaa isiin hin beektu jedhanii nama biraa dabarsan حق مسلم اللي ولا راقب كيسا إساتوك سو كناف أبلي ينكي كربي ميديا هنا رت والنفيدة زمانة رجعه زمانة على وكيلة جت المال إبلو كاسين جنة إبلو كان جنة stupid والله باي نما قد سيسو كيسا جر حال أمني هدونا ما قد سيسو كيسا جد ملك كتابة كان جد نمني دليل في دنجرو يراما جد ما شيبلو يو كان جنة شيبلو سربيا كان جنة شيبلو كاسين جنة أصور بين إبلو جد إنتاتي فيلا أكاكلينا ما تجد علي رضي الله عنه فيلا كوب إجلا مسحني جد سو أقلين دينان كتوتاتي دينان أقليني متي نقليني مالي أقليني متي دينان نقلا أوكي أنا اللي مبروا بيكاتي متي قليلة العلم ضرورة الصدر جتي بيتن يا رمنكم العلمين تكون ركوبة النتيجة
أننا ركوبا يوكياتي الميديا تنتكو كان نقوتي بيت عفان كانوا لي قبل ندوتي ركو آري رفع سنرة دنفع بيتني سنتاي موجودين كما جيرو لين أركني عفان بنون ألتي لكن نما تمراس أمو كيسان فني دبرتو تأككيات أن الحمد لله dubartoota akka ayyaaduu naa tahan horachaa jira hedduu isaanii alhamdulillah rabbil aalamiin wanni angilii maraa dubartoonni akkana haa goonu dubartoonni akkas haa goonu jedheetiniin an dubbadhuuf maaliif akkasiin ta'e beektanii balleessuunillee nutu irra laafaadha tolchuufillee nutu irra laafaadha rabbiin inna khaydakunna aziimata jedhu lisharri hin jenne fi galee كايدين دبرتي ججب ويتجده دارتي قفاني تولشوت اللي نمني أكاكينا ججبانجو بلسوت اللي نمني أكاكينا ججبانجو وي سمارت برنوتي ورا أستاذ فكين جارتين أستاذ أبر يوم أنا أستاذ جيت أجت إن الحمد لله إنتلو نراجع في جيرو رندتي بيك we have the power to change men mind والله يسموه غرقل شو دندت واني سموه ديرا غرقل شو جتة دوبرتي دعوة بسم الله الرحمن الرحيم جتول به انت لو نراجع في جتة شو دندت بيك يا ركود نمن جايك الانساني ورا فينا كسي دبر سقافة سيني قال أكمل تكاكسي اليوم به أما اللي لا فالي جبا وشو دندت نمن لا فا والله دبرتي جبا چما غوتي تين قد باسو دندت إيرا جبا بو إيرا چما هوندا بودا دبرتي چمتو تجر دبرتي چمتو هوندا بودا فينا قدا چابين سهدو حدو تجر واني دبرتي چمسو چابين سقدا وان اسين دبرتي استرغلي جرينا كينا كيستي نو دبرتي نو جابيس المد إيرامو دبرتي تدوبا جابيس ويتنامي توكو successfully تأكيساهو دبرتي ميدياتي اللي أتو بكفت النتو يو أركيتاني دكانا إسين دبرسيتي يوكين بو آبهي إسين دبرسيتي اسمها في ربي ولي بيك اسمها في ربي ولي بيك أيه حاجنا نجحها متى درينك يا كهرة برابيرو تامرالج موسيقى جلوسان إجولين تيسنا كان لقي فني وانتي سوني ورا أمة لوتو آيدان أماري فاندي قرأتي فيديو فابريكيت قولي سمو إجولي ناجي جيرا جرا سنغالي برابيرو تامرالج ما هلم سايد تاسرسي تنيالي شوي تجر برابيرون إسان achirratti ijoollee saniin tabsiisanu bifni isaa bifa baandiraa ummata luuxiiti maqaa dha'uun dandeenyu sila wanneen kunillee ka isaaniitii beeka pilaatfoormiin kunillee wallahi automaatikaalii maqaa san doofnaan namarratti guba tiktaak filadii ijoollee teessan miidiyaa wayitesii ilaaltu waan ishii ilaaltu adda baafadhaan dhaamsa kiyya kabiraa isin galchuu moodee علاق عندي تشي سجلت هو مالنا مرمو فيتت إنما أنا مرمو في دواسين درلي نجاحت تورتين بيها أيوة قلت ببرتو تقلت عليه دير قلت